Itoophiyaas ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Maayik Reener roobi dabre kana mana hidhaa magaalaa Jijjigaa gama kaaba bahaatti argamu Jeel Ogaden jedhamu daawwatanii turan. Gochaan suukanneessaan achi keessatti geggeeffamaa ture afaaniin dubbachuuf kan nama rakkisuu jedhanii jiru. Oromoota magaalaa Jijjigaa keessatti hidhamanii turan keessaa tokko abbaa ijoollee torbaaf jiraataa magaalaa Dirree Dhawaa kataan Sheek Jamaal Abdullaa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa xumuraa har'a dhiyeessina namni mana hidhaa sana keessatti sin dubbisaa ture jechuudhaan ka jaalannee gaafatteef akkana jechuudhaan deebisan Sheek Jamaal. Nutiree namni Oromiyaa keessaa dhufee achi nama laalu hin jiru. Yeroo nan achitti hidhaa jiru san keessa namni Oromoodhaa yoo dhufee ni hidhama. Nama Oromoo achitti hidhame namni dhufee laalu hin jiru. Irra hedduu immoo achumatti hidhamuu isaatu namni quba qabu hin jiru. Sirri biyya alaa quba qaban Yaman fa'aa, Somaaliyaa fa'aa, Suudii fa'aa yookiin biyya Baara fa'aa deemanii quba qabanii, biyya Arabaa fa'aa deemanii quba qaban. Hidhamuma isaaniitu namni quba qabu hin jiru. Nama waggaa lamachi taa'e, ka waggaa sadii taa'e, kaas jiraachuu kiyya waliin hin dhageenye jiru jira. Ka waggaa 8 fa'aa jira. Waggaa 8 achi keessa ture. Ani du'e jaanii jaartii saafaa namni fuudhefaa jira. Warri isin qoratu sun mee afaan maalii dubbatu? Hedduun isaanii afaan Somaaliyaa dubbatanii warra karaa Booranaa kana jiraatanii jira. Garri moo maal jedhanii isaan afaan Somaaliyaa, afaan Amaaraa, afaan Oromootis ni beekanii. Nama afaan Somaaliyaa beekne isaan torgumaana godhanii fi hedduun namni karaa kana gadhiyaatu afaan Somaaliyaatiif xiqqoon dadhabsa. Isaanis warri afaan Amaaraa beekus teessanii jira. Ammoo torbaanitti warri afaan Amaaraa dubbatu mootummaa federaalaa irraa dhufee daaniinnatii warri achitti maqaa nu barreessee footoo nu kaafatee jiru maqaa isaanii beeknu malee kana dhimmi isaa ganarra gee jaanii warra nu gabbaasanitti namni jira torbaanitti. Fakkeenyaaf amma achi keessatti yeroo isaan si qixaatan qixaata kana dadhabdee torbaan tokko guyyaa 10-15 namni akkuma dura dandeettii qabu obsee achi boodaan uuman beekne ani walaa gidee kaanis himataa kaanis ani ubboodha jee himataa gaafa ati waan san amante booda isaan si dhufanii footoo si kaasanii maqaa keetirraa barreessanii telefoona keetii kana warri afaan Amaaraa sirriitti dubbatu fidroonni warra dhufee isaanirraa galbeetti barreeffatee footoos nu kaasee kaameraan deemuu jira. Namni gaafa lubbuun qabu eeyyee jedhaa jechuu. Oguu dadhabee amma ani fakkeenyaaf ani oonatti ni hin beeku waan takka irraa hin beeku yeroo isaan dhaabanii guyyaa hedduu walitti dhaabanii waggaan asumaan booda bilaashittiin du'ini uummanni kun sin dhiisanii nusuu kanuma aabaa'u takka agarreen beekni nuti aabaa'u jennee himannee murtee eeggachuu jirra. Haasirraa dhaabbatu yeroo fi nima duuti hin jaan akkasumatti namni hundi aabaa'u jee himataa umarraan beekne san yaadumaniin aabaa'u ta'e aabaa'u wajjin yaadaniin jira kaan maallaqaan hin gargaara jaa kaan na dammeessaniifi nama dura isaanii wajjin agarree telefoonaan na dammeessan fa'aa jee himata namni achi keessa jiru hundi ni himata jechuudha. Barcuma elektiriikii shibootti jira jettan kan akkamii? Barcumuma akka barcumaa kana ta'eeti sokketaa itti jira miilota lamaan fuulduraa kana miila tokko siidhanii miila gamanaatis miila barcumaa siidhanii bakka irra hirkatan kanatti harka kee lamaan siidhanii akkuma nama qabattoo makiinaa fi kaa'utti shiboodaan bakkuma taa'ee irraa si qoratu sanii akkuma nama ifaa qabsiisutti si qabsiisa miila sadeen lafaa kaafatee tokkoon siin naannawa. Wirri akka bintireetara qilleensa fiduu kanatti siin naannawa namni osoo hin beekne haqqisee albehee dhiigni afaanii funyaanii yaa'ee yeroo dheeraa haga meeshaan garaa keessa jiru kun ol deemee afaanii si ga'uu beeku akka siin naanneessanii sirraa dhaaban ammas jidduudhaan. Bobbaa yookaan sagaraa irratti nama darbatu jettan eessaa fidanii kuusaniitu? Mooruma keessatti iddoo sagaraan itti kuufamu kana barzaafii takka ittiin dhaabanii takka ittiin dhaabanii gubbaarra mismaaraan barzaafii biraatti dhabanii ati haada funyoo jechuun muddisi hidhanii barzaafii tanaan akka nama bishaan eela keessaa baasuutti keessa si buusan. Hoggaa ati keessa dhabamtee turtee ukkaamamtee du'a geesse keessaa si harkisanii si ol baasan. Hanga mataa keessaa si ol baasanii fa'a za'aa dheeraa keessatti teessisan sagaraa keessatti darbanii jidduun akka ati hin duune keessaa si ol baasan haasanii. Sana booda immoo isinirraa dhiquu? Inni kan akkasumas sagaraa wajjin kifilii kophaa si geessanii nyaata sittiin kannan bishaanii sittiin kannan oowwa kanaan guyyaa 8 nama teessanii jira nama guyyaa 10 teessanii jira nama 7 teessanii jira. Namni ogguchi keessaa bahe garii qaamni isaa kullolee dhukkuba tokko jira biyya Somaalee kana un'uun jaanii haqaama nama nyaatu dhukkubni sunfaansi qabee namni maneedhaa keessa akka cittoo jechuudha. Nama hoqqatee haqaamni tortoruu jira achumaan namni waan san sammuu isaa dadhabdee maraasuu jira nama qaamni madaa'uu jira ammas akkasumas safaaralaayis ta'uu jira lola waan saniirraa qaamni isaa lolee jechuudha. Nama akkas ta'e akkamitti wal bira teessu fooliin isaa sin hin rakkisu?
Foolii maal isaan irra kaa'ate mana nuti kifilii keessatti iddootti fincaannu nu godhaniif namoota guyyaa dura namni galu torbaan tokko guyyaa 10-15 sintibeetii simintoo tolchanii as keessa huccurraasanii qullaachiisan namni hundirra fincaana ganama gabbaasaniiti fincaan laastifan naqanii osoo namni dilluun si harkuu si obaasan fincaan nama kanaa namni hunda kachiree fi yeroo fayyaa qabu hin jiru tokko akkana siibaa yoo ta'e malee. Inni mismaara rukutanii isa gidduu nama dhaabu jettamme maal jechuudha naa ibsaa. Saaxina jira saaxina dhaabbata kan namni seenee keessa dhaabbatu saaxinni kun roga 4 qaba haga dhaabbata namaatti tolfamee buloonaan gidaara irratti gubbaan isaatii sidhaa jalli isaatii sidhaa mirgi isaa bitaan isaa hidhaa saaxina kana keessa dhaabbatta gamana yoo jettees masmaaraa si waraanaa gamana yoo jettees masmaaraa si waraanaa qaamni isaa hundi masmaaraa jalallee hanga miilaan dhaabbattu malee masmaaraa guyyaa 10 guyyaa 8 guyyaa hedduu itti keessatti dhaabata. Hamaan qixaaxa achi keessa jiru nama dhaaban sani kan inni namaa irratti ibsuu hin dandeenye. Dubbata namaa jira tokko kan namni seenee keessa dhaabbatu saaxina kana keessa ol seentee dhaabbatta roga sadeen itti dhiisaniituma roga fuulduraa gama fuula keetii kana ulaa sirraa bananii riboota achitti qubanii akkuma namaa deemaa dhufeessituma afaan keessa funyaan keessa adda keessa garaa keessa sidhiitee boksiin sidhooyitee keessaan sidhooyitee akkuma namaa si tumtu akkan kufne ribootuma kanaatu saaxinatti ichi qabee si dhoorka gaafa si tumee isaan sirraa dhaaban ati akkasuma dhaabbataan isin beektu kuftan. Qaruuraa jala isaa simmintoo itti hidhanii jettan maal godhu isaan? Waan buna irratti dhugan jalatti akkana wanni gingilii akka wanni buna injiin irra kaa'an hin jiru waan akkasii simmintoo jalatti tolchanii qaruuruma kookaatan namni irraa dhugee sana fidanii achi keessa kaa'anii huccuu sirraa yaasanii harka tokkoo fi miila tokkoo walitti hidhanii barjaafii gubbatti ol si baasanii barjaafii ka'eela keessaa baasanii karaa jira kanarratti sanii keessatti ol dabarsanii achirraatti si gallattisan akkasitti qaama namaa bakka namni sagaraa gattaa'uun kanaan ilaa hanga afaan biratti qomalee jedhutti qaruuraan si keessa dhabamti. Ollixa. Keessa ollixa humnaan waan itti guutuuf. Achi boodaan namni karaa akka qaruuraa sanitti kaayan fincaan qabachuu hin danda'u sagaraa qabachuu hin danda'u harkaan qabee yoo taa'e malee. Mana hidhaa sana keessatti dubartooti hidhaman faa jiru waan argitan qabdu. Dubartoonni ni jiranii dhiiraa wajjin kifilii adda addaatiidha malee isaan yeroo fidan dubartii huccumarraa yaasanii dhiira nama hedduu nama 10-15 20 keessa hogguu dhaaban. Waan isaan barbaadan san hundi jettiin dubartiin yoo ati ashabaabi jaani ta'e ashabaabi jettiin yoo ati aabaa'oo jaani ta'e aabaa'oo jettiin isaan hedduun tumamanii qulluma huccuurraa yaasanii uummata keessa dhaabnaan waa hunda ofirraa himanii achi boodaan mana murtii geessaniituma hidhaatti murteessan. Dhiira meeqafaa taa'ee ilaala? Buduniin ta'an akkanatti ta'anii qamaanii nam torba keessa taatu torbani taa'ee lulluuqata oguu hunda qabe haantu lafaa fiqaa nama torba akkana buduni taa'u kana keessuma ol naqan dhalaa dubartii qabanii curraasanii. Hin gudeedu? Numa himan sanii sigaa waan jaayina agarree itti taphatan jaanii numa himanii wanni nuti agarree curraasanii dhiiratti wanta quufaa. Dubartootaan kana keessa Oromoonnis jiru. Ni jiran Oromoon osoo nuti achi jirruutu gara nama 20 wayii jira akka waggaa 7tti murteessan, 3tti murteessan, 10tti murteessan. Warra abaa hojaan kana wagguma 10 akkanatti murteessanii warreen ubboosanii fi shabaab jaan ka waggaa 40 murteessanii jira. Ka waggaa 50 waggaa 30 waggaa 40 hedduun akkana warri shabaab jaaniin maqaa kanaan warri hidhame jechuudha. Oromoonni mana hidhaa sana keessatti kan umriin hagamii ta'u? Dargaggeessa akka jiranitti dargaggeessa nama waggaa 30 gadi tirre hedduun. Ijoolleen warri wajjin kutaa tokko keessa turreen kaabaa margaa jaanii mucaa tokko faa teelee keessaa hojjetaa mootummaatti kan qabanii jira. Kaan Abdurrahmaan Muhammad Ali jaanii isaa fi obboleessasaa wajjin nama lama isaan barsiisaa yuunivarsiitiiti warra achi wajjin hidhamnee jira. Yuunivarsiitii kam? Hargeessatti yuunivarsiitii Hargeessaa barsiisaa ture. Achirraa warra laalajee Shaashamannee dhufee dhalataa Shaashamanneetti osoo deemu wacaalee qabanii wacaalee irraa jijjiga fidanii. Kaanis jiraataa jijjigaa nama abbaa ilmaanii abbaa qabeenyaa taajitamaam jedhamu isa faa warri wajjin hidhamneen isaan kana faa turanii akka wajjin turutti maqaallee beekuu dandeessu kalaafutti nama. Warri achi qawwee qabatee sin eegu hundumtuu kan bulchiisa naannoo shaniiti. Bulchiisa naannoo shaniiti biyyi poolisii naannoo shanii jijjigaa jechuudha. Dhumarratti akkamitti baatanii? Wallahi ani dhumarratti haala siltaana isaanii gurguddaa maallaqa guddaas fira nama adda addaa waamanii irraa fudhatanii gama adda addaatiin dubbisanii gara birrii 500 faana irraa fudhatanii fi irratti lubbuun na baase. Abbaa qabeenyaatti waan hin ta'eef akkasitti hin deemu. Booda jijjiirama kana keessa hedduun isaanii baanii jira. Garuu warra achi keessatti dhukkubsatee warra rakkataa ture eessa akka ga'an namni beeku hin jiru.
namni beeku jiru yeroo achirraa baanu ijoollee na booda baate wajjin walitti qabne mee namuu maqaa namaa hanga beekanii maannee maqaa barreessinee gara nama 160 fa'aa ijoollee Oromoo keessa jirtu barreessinee poolisaa fakkeenyaaf naannoo Adaamaa fi bakka adda addaa qaama daandiitti warra akkanaa hatti kan inni jira. Makuma san jala deemanii makalaakiyaan yeroo takka dhaqanii gaafatanii hin jiru namni Oromoo kaasitti hidhame jedhanii seenanii nama 61 baasan. Akkanumatti beekamaan malee jechuudha. Eeguma jijjiiramni kun haga tokko dhufee booda jechuudha. Isaan hojii hin hidhamin. Isaanii asitti Oromoon hin jiru. Hin jiran jaan Oromoon nam tokkollee nas hin jiru. Namni kuma qabu hin jiru nama achitti hidhaadhaa namichi keessatti hidhaa jiru qofaatu quba qaba. Amma fakkeenyaaf dhiyoo kana oduun dhagahame naannoo daangaa Somaalee fi Oromiyaa irratti boolla namni 200 iddoo tokkotti awwaalame faatu jira. Wanti jedhu dhiyaataa jira. Kun hin ta'a jettanii yaaddu haala irra turtanirraa yeroo laaltan. Wallahi akka isaan itti nama dalagan noggaa agarree nama ajjeesuun kun laafaadha. Amma akka fakkeenyaatti na ajjeesaa jeen kadhachaa ture. Nuti wayi Oromoo gowwaa nama ajjeesa malee akkaatiin jiraanne akkaatiin duuni si goonaan anjaanii turan. Akkaan achi keessatti eessan ta'ee jiraachuudha. Eegan jiraate kanaa yoon ammachi deebi'ee ilaalu malee filaan du'een irra filachuu ture. Namni achi keessa jiru osoo karaa itti du'u argatee du'a irra filata hundi nama achi keessa jiru. Kanaafuu akka sanni dalagan jee yaada namoonni biraa ijoollee achi keessatti hidhaa jirtu warra nama 30 biraa seensa magaalaa irratti wali qabanii makiinaan fuudhanii geessanii boollan naqanii jiraa biyya irratti echaasanii nama 30 nu biraa jee warri nu himanii jira. Hoggaa waan sadiitti dhageenyee akka isaan achi keessa nama dalagan san ijatee nyaan agarree nama awwaaluun waan irra gaarii waan irra namaa rahmata godhuu jennee irra namaa garaa laafuu jennee ijaanna jechuudha. Dhuma marii keenya irratti wanti jechuu barbaaddan akka nama miidhame tokkotti maal jechuu barbaaddu amma? Ani wanni jedhu warreen yakka san hojjetan ni jiran maqaan isaanii fakkeenyaaf Komaander Shaafii fa'aa jaanii jira. Abdirahmaan jaaniiti itti gaafatamaa waan sunii jira. Warra dalagallee osoo hin ta'in warreen waan san nama dalaysiise. Abdiillee qofti seera dhiyeessuu miti. Isaan osoo seeraaf dhiyaatanii galata isaanii waan ilma namaarra dalagan sana argatanii silaa hedduu gaarii jeetii yaadaan akka namaatti mootummaan kanatti yaadee bareeda jeetii yaada. Yeroo duraa ara rabbiin jijjiirama fide namoonni sunis warra dhume malee warra awwaalan malee hidhaarraa is bahanii namoota san dhaqqabaa lubbuu isaanii jennee qaama mootummaa adda addaa bira dhaynee boohaa turre nuti warri ijaan agarre. Amma immoo isaan sun osoo hidhamanii silaa seeraaf dhiyaatanii hedduu gaarii jeetii yaadan akka fayyadu. Sheekh Jamaal Aliyyee Abdullaa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Asilleen baay'ee galatoomaa.